Tikseen gaarii ani Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11. Tiksee gaarii qaba, abbaa gaarii qaba, waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Abbaa gaarii qaba, waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Jiraatera tiksee gaarii qaba, abbaa gaarii qaba, waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Jala hada sabba jala ado babera harka kon kasira tikse amanamo abba jayatamo eto bokonako Jesus nagako tikse gaarii qaba, abba gaarii qaba, waa'ee odeessa jireenyi koo isaa. Waa'ee koos naannamee eeboo waraabamee naaf kennee lubbuusaa eenyu kan akkasaa tiksee amanamoo abbaa jaalatamaa iddoo boqonnaa koo Jesus nagaa koo tiksee gaarii qaba. Rifeensa boqonnaa keessa waaqayyoodha. Waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Tiksee gaarii qaba, abbaa gaarii qaba, waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Tiksee amanamo abbaa jaalatamaa iddoo boqonnaa koo Jesus nagaa koo. Tiksee gaarii qaba, abbaa gaarii qaba, waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Jira tiksee gaarii qaba, abbaa gaarii qaba, waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Keessa dhugaa michoota kon qaba, gocha salaalaba Jesus jedhama fayyisaa hundumaa. Tiksee amanamo abbaa jaalatamaa iddoo boqonnaa koo Jesus nagaa koo. Tiksee gaarii qaba, abbaa gaarii qaba, waa'ee isaa odeessa jireenyi koo isaa. Tiksee